Seettembarii 19 baatii 9 2024 oolmaa sharafa guyyaa har'aa gabaa gurraachaa fi baankii kallattii lamaan isiniif qabadheen dhufeen jira. Egaa biyyoota ani har'a isiniif qabadhee dhufe kan ammoo jechuudha. Oomaan Riyaal, Qatar Riyaal, Bahreen Diinaar, Joordaan Diinaar, Kuweet Diinaar, Saudi Arabiyaa Riyaal, Dubaay Diraam, Turkii Riilee, akkasumallee Swiidin Kiroon, Yemen Riyaal, Kanaadaa Doolaar, Ameerikaa Doolaar, Awustiraaliyaa Doolaar, Yuuroo, Paawundi Sterlingii warreen kana isinii qabadheen dhufeen jira. Yooyaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota akkasumas maamiloota maatii kiyya kan taatan nagaan araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan gola mandara jirtan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatanii na ordofaa jirtan nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun laayik sheer hiriyoota keessanitti gochuudhaan akkasumallee warreen koomentiidhaan akkasuma laayikiidhaan na jajjabeessaa jirtan galatoomaa galanni keessan guddaa na biraa qabdu isiniin jedha. Akkasumallee immoo waaqayyo rabbiin harka keessanitti fayyaa isinaa bushuu warra na jajjabeessaa jirtan jechuudha. Laayikii keessan hedduu natti toleetiin jira. Egaa kanatti aansuun guyyaa har'aa jechuudha. Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a. Suuta isinii dubbadha maal sinitti maasumarraan immoo jechuudha. Guyyaa har'a daftarii na jalaa umee kartoona indoomii irratti barreessee dhufe jechuudhaan sin gardamu. Daftara fixee iddoo irraa fiduu dhabe jechuudha. Egaa sinii galamitiire daftara tokko hate gizee tokko ishee fixee jechuudha. Amma kartoona indoomii irratti chakachakee barreessee dhufe. Inna kanaaf laayik naa godhaa siniin jedha. Tola miti jechuudha. Tola miti joo kartoonni indoomii kun immoo miliyoona nagashuu qabaayyuu siniin jedha. Egaa asumaan taphaaf siniin jedha. Soorii siniin jechuu barbaada. Egaa kanatti aansuun Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 131.47 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo nigdi baankii karaa baankii kanaan isinii himu nigdi baankii unuunis immoo kan nu fayyadu nigdi baankii yookiin immoo commercial bank of Itoophiyaa kan jedhamu yookaan akkasumallee immoo baankii daldala Itoophiyaa jechuudha. Inni immoo guyyaa har'aa doolaarri tokko 112.40 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko guyyaa har'aa 430.59 oolee jira. Karaa baankii immoo 368.57 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa Doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 89.34 oolee jira. Karaa baankii immoo 76.40 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa Doolaaridha. Kanaadaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 96.69 oolee jira. Karaa baankii immoo 82.71 oolee jira. Akkasumallee yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa 146.36 oolee jira. Karaa baankii 125.33 oolee jira. Inni itti aanu paawundiidha. Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaa 174.2 oolee jira. Karaa baankii 148.74 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Yuwaan. Chaayinaa Yuwaan irratti namnatti kolfitanii komentii jalatti jirtuudha. Yeroo ati Chaayinaa Yuwaan jettu hedduu tokko sitti kolfaa naan jette jechuun afaan na dida. Chaayinaa Yuwaan jedhama ture. Chaayinaa Yuwaan yeroo jedhu narra salphata jechuudha. Chaayinaa Yuwaan tokko guyyaa har'a jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 18.57 oolee jira. Karaa baankii 15.90 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 341.51 oolee jira. Karaa baankii immoo 200
91.97 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaal. Kaatar Riyaalli tokko guyyaa har'aa 35.0 irra oolee jira. Karaa baankii 30.20 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay Dirham. Dubaay Dirhamni tokko karaa gabaa gurraacha 35.81 oolee jira. Karaa baankii 30.60 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen Dinaar. Bahreen Dinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 345.33 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 298.24 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan Dinaar. Joordaan Dinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 185.23 oolee jira. Karaa baankii 158.55 oolee jira. Akkasumallee Saudi Arabiyaa Riyaaliidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarketii 35.4 oolee jira. Karaa baankii 29.95 oolee jira. Akkasuma gaa warri Saudi Arabiyaa jirtan warri haalli sharafaa akka biyyoota warra kaanii tokko tokko miti waan ta'eef irra deddeebi'ee isiniif hima. Warri maallaqni keessan guddaa ta'ee guyyaa har'aa jechuudha 30.75 oolee jira. Karaa akkaataa isaan ergan eskeelii tokko isheetu 30 otoo hin taane egaa maallaqa guddaa warri qabdan 6,000 warri qabdan fakkeenyaaf 6,000 yoo qabaattan 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 30.75 jettanii argachuu dandeessu. Warri maallaqni keessan 3,000 hanga 500 ta'e immoo 31 oolee jira. 31 yeroo isiniin jedhu tokko isheetu 31 miti jechuudha. Fakkeenyaaf 500 yoo qabaattan 500 baay'isuu 1,000 hiruu 31 jettu yookiin immoo 1,000 yoo ta'e 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 31 jettanii kaalkuleetii jalatti argachuu ni dandeessu. Namni tokkollee isin daguu hin danda'u jechuudha. Asattaan sun Saudiin kirooniidha. Saudiin kirooniin tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 12.92 oolee jira. Karaa baankii 11.5 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Liireedha. Turkii Liireen tokko karaa gabaa gurraacha 3.85 oolee jira. Karaa baankii 3.30 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraacha 155.5 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha karaa baankii immoo 132.72 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo isinii qabadhee dhufe viidiyoo gabaabduu kana hanga dhumaatti naa daawwadhaa. Warri viidiyoon koo isinitti tole laayik sheer naa gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee yaada qeeqa gaaffii qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Isin jaalladhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.